Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harka phone akam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Umar app bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabeecha har'aas akkuma baratame appii shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Appii kana Play Store irraan argattanii appii kana immoo bakka irraa argattanii fi akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Appiin kun username fi password qaba. So username fi password isaallee isa argachuu akka dandeessan salphamatti isinitti agarsiisa. Ani mo'eedha channel kan koo Sof Umar app irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuun dagatanaadha akkanumallee mul'atu notification all irra godhaadha yeroo hunda video haaraa yeroo galleessu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelicha video kana like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa appii kana Play Store irraan argattan akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti salphamatti akka argattaniif bakka video kanatti daawwachaa jirtan jechuudha. Bakka video kanatti daawwattan egaa akkuma asirratti argattan video kana amma gallakkisee so video kanallee like gochuun dagatanaadha akkanumallee video kanallee ilaalaadha. Appii shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetudha. Appii kana salphamatti akka argattaniif commentii irra isintu jechuudha. Commentii irratti isintu salphamatti akka argattaniif akkanumallee bakka mata duree kanarratti click gochuudhaan yookaan mallattoo V kana click gochuudhaan channel kan koo kan Telegram description jala argachuu ni dandeessanii karaa lamaaniyyuu argachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf mata duree kanarratti click gootanii ergasii immoo more ka jettu kana click gootanii ergasii immoo Telegram barbaaddu Telegram fuulduratti linkiin jira linkii kana click gootanii jechuudha. Ergasii gara channel kan koo kan Telegramatti isin fudhata. Salphamatti garuu akka argattaniif bakka video kanatti daawwattan comments ka jettu jirti commentii irra isintu. Ergasii immoo asirratti pin isiniif godha jechuudha. Linkii channel kan koo kan Telegram jechuudha. Linkii channel Telegram koo argachuuf jedhee irra barreessee jira. Linkichi asirratti argama jechuudha. Linkii kanarratti cuqaastu al tokko. Ergasii appii Telegram lama bilbila keessan irraa yoo qabaattan lamaan keessaa tokko filadhaa isiniin jedha. Lama waan qabuu fi tokko qofa bilbila keessan irraa yoo qabaattan direct gara channel kan koo kan Telegramatti isin fudhata. An fakkeenyaaf appii lama kan Telegram bilbila kan koo irraa waan qabuu fi tokko ni filadhaaf. Ergasii haala kanaan gara channel kan koo kan Telegram Sof Umar Media jedhutti naaseensa jechuudha. Egaa appichi isa kanaadha sirii jedhee jalqaba jechuudha. Appii kanaadha. Appii kana download gootan bakka kana tuquudhaan appii kana download gootanii download gochuu irratti argama akkuma amma asirratti argattan jechuudha. Appiin kun akka isin hin dogongorsiifne dhaggeeffattoota kan koo appii adda addaa asirra isiniif kaa'u waan ta'eef sirii jedhee jalqaba jechuudha. Sadii jedhee jalqaba. Sadii EXRON jedhee duwwaa 9 VPN jedhee jira jechuudha. Barreeffama kana hin dagatinaadha. Ergasii appii kana erga download gootanii booda appii kana irratti click gootan. Click yeroo gootan install godhaa isiniin jedha. Install ka jettu kana cuqaastu. Ergasii immoo open ka jettu kana click gochuudhaan appicha keessa seentu. Akkuma asirratti argattan username fi password isin gaafata. Username bakka jedhu kanarratti akka screen irratti isiniif barreesse kanatti duwwaa barreessitanii akkanumallee password bakka jedhu kanarratti waluma fakkeenyaaf duwwaa barreessitan jechuudha. Bakka lamaan irratti illee username irratti duwwaa asirratti illee password irratti illee duwwaadha. Ergasii immoo login ka jettu jirti ishee cuqaastu. Save godhadhaa isiniin jedhaa jira password keessan not now ka jettu click gootan. Egaa appicha keessaa baasee gara appichaatti isin deebisaa jechuudha. Yoo isin deebisuu baate ergasii appii keessaa bahee bakka jalqaba kanatti isin deebisa. Itti aansuudhaan update ka jettu kana click gootanii ergasii open ka jettu kana click gootanii direct gara appichaatti isin deebisaa jechuudha. Haala kanaan gara appichaatti seenuu ni dandeessanii. Appiin kun update yoo isin gochuu dide yookaan cufee haala amma isinitti agarsiisa kanaan yoo ba'uu dhabe yeroo keessa seentanitti password fi username yeroo itti galchitan cufee keessaa ba'aa jechuudha. Yoo keessaa ba'uu baate sarara sadii asirratti argamtu kana click gootanii ergasii immoo update ka jettu ka jalqabaa kanarratti click gochuudhaan update gootanii jechuudha. Yoo cufee keessaa isin baase deebitanii seentan. Isa jalqaba irratti argamu kana random ka jedhu irra dhiiftanii as hin tuqinaadha isa kana. Isa gadaan irratti isa kanarratti networks ka jedhu kanarratti jechuudha cuqaastanii asirratti Zainiin ni hojjeta. Zainii kan jedhu kan jalqabaa kana jawwiin isa lammaffaati. Mobaayiliin abbaa riyaala 60 fi abbaa riyaala 39 jira. Garuu ani yaallee isin yaalchisaadha. Mobaayilii jechuudha abbaa riyaala 60 fi abbaa riyaala 39 ni jira. Yoo isiniif hojjete itti fayyadamaadha. Garuu jawwii fi zainii irratti faree isiniif hojjeta jechuudha. Akka ajaa'ibaatti appiin kun so kanneen keessaa kan barbaadan step amma isinitti agarsiisu kanaan hojjeta waan ta'eef zainii na filadha. Isin jawwiis bifuma kanaan jechuudha. Erga filattanii booda asirratti connect ka jettu jirti. Connect ka jettu kana click gootan. Ergasii okay tan. Ergasii connecting gochuu jalqaba. Akkuma asirratti argattan connect naaf ta'ee jira jechuudha. Akkuma asirratti argattan connected naan jedhee jira. Haala kanaan eegalee jira jechuudha. Hojii appiin kun haala kanaan shabakaa bilaashaa kanatti fayyadamuu ni dandeessanii. Akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta. Itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni hanga ammaatti hordoftan hundi keessanuu galatoomaadha. Akka irraa baratan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kana faalootattan subscribe godhaa. Akkanumallee video kana like godhaa. Akkanumallee namoota hin qarqareen fayyadattanii yoo yaaddan share gochuun nagatenaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.